لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إغنو قوت خراهم دما خراسا كبنو تلا ميخا رب فارسنا ميكا رب فارسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. دعوتوت تي في إسلاما قجلو المنما بك جرتن هندتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قنين فقو في حلالة السنين دعوتشا جرتن تن سغنتا تربانيت قوياتك قويا جمتا ساعتنا الرأي قلودان إسني ليهاتو سغنتا والدرقمي برنوت إسلاماتي سغنتا والدرقمي برنوت إسلاما تنقويا الرا تنيرو تنا إيقلتو حالا يرو ترتي تيفتشودان قن والدرقمتوت إسي جدوتي والدرقمي غاف ديبسا نما لما جدوتي غاقيستو يومو تاتو sagantaan guyyaa arraa ammarraa eegaltee hanga xumura isiititti wanti keeysatti waliin laallu ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuu seenee guyyaa takka arreeraa lakkaawwannu kana ji'a kanarraa tahaa waa'ee dhulhijjaa fi dhulhijjaa wajjin walitti hidhataa khayriilee isa keessa dalagamaa fi sadarkaa jiin kun qaburraahi gaaffii deebisaan qophooytee jirti. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa warreen torbaan eeggatanii yeroo tana TV Islaamaatti irratti bilbiluudhaan nama lamaan dhuftanii wal dorgomtan hundi ammarraa kaastanii sagantaa tana irratti hirmaattanii wal dorgomuu ni dandeessan. darsiin daqiiqaa 10 hanga 15 walii kanninu hedduu TV Islaamaatti irratti sadarkaalee zulhijjaan qabduu fi wantoota garagaraa akkasumatti warreen darsiilee garagaraa barsiisan ustaazan sheekan caalimman gurguddaan hundi guyyaa dheengaddaa fi achi duraatirraa eegalee sadarkaa ji'a kun qabu waan haasawaa turaniif jecha wantoota dhageeffachaa walii qoodaa turtan sanirraa ammoo anilleen waan barattanii fi waan hubattan sadarkaa ji'a kanaatirraa maal beeytan jechuu isin gaafadha. tanaaf daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa abbaan sagantaa tanarratti wal dorgomee sagantaa tanarraa qooda fudhachuu barbaadu hundinuu bilbila lameen harka kiyya kana gubbaatti argamu bilbila imo fi telegiraamiitiin wal duubaan bilbila hirmaadhaa isinin jenna. jazakumullah. inshallah obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa warri hirmaachuu barbaadan bilbilli imo duruun qabamee jira. bilbila telegiraama saniin lafa jira. abbaan telegiraama irratti bilbilee carraa jalqabaa harkataa jechuu. tanaafuu obboleeyyan kiyya warreen sagantaa tanarratti hirmaachuu barbaadan irra hedduun keessan imoon bilbilutu isinii laaffata. yoo imoon isin didde immoo bilbilli gara lamaan waan jiruuf hanga imoo lakkoofsa lammaffaa argine isinii qopheessu nutti imoo fi telegiraamaan bilbila wal duraa duuba. jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. akkasitti sagantaa teenya itti seenuudhaan waan guyyaa arraa bifa gaaffii deebisaa bifa wal dorgommiitiin wal barsiisnu itti fufna. isinis waa'ee sadarkaan kurnan kanaa maal akka tahee fi jiini keessa jirru kun sadarkaa akkamii qabaa barachuudhaaf asitti hirmaattanii qooda irraa fudhachuutu gaarii. warreen hin dorgomnelleen akkuma dur wal barsiistan san koomentii irratti gaafiilee gaafatamtu deebisuu hirmaachuu yaaluuf itti fufaa isiniin jenna. sagantaan tun akka namoota hunda bira geessu hanga dandeessan obboleeyyan keessan kan khayrii feetaniin obboleeyyan keessan kan khayrii dhageeffachuu fadhu hunda biraan nu gayaan afeerraa teenya. jazakumullahu khayran baarakallahu fiikum. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umrii nu dheereessee ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa ji'oota rabbiin uume keessaa ji'a kanaan nu ga'e alhamdulillahi thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. rabbii keenyaaf galanni haa gayu kan warra dabranirraa hambisee ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa ji'a barakaa ji'a dalagaaleen khayrii hedduun keessatti walitti qabamte kanaan nu ga'e isiniin jecha
warroota jalqaba bilbilan keessummeessuun sagantaa teenya eegalla. Waldorgomtootaatu sararra jira, warra sararra jiru simannaa. Warri sararra jirtan assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mashaallah sagalee nama tokkootiin dhagayaa namni lammaffaa yoo sagalee tiyya dhageesse salaamtaa deebisi. Hello. Hello. أبيت Okay. أختي مكان كي يسرى بالبلتة. أنا قرأت كاميرا أتوما. عندي زبيب عندي رما زبيبة أن يتي يسرى بالبلتة. ما قال رياضي زبيبة أن يتي زبيبة أن يتي زبيبة زين جرم. زبيبة زينو أيوة رياض الراحة. نمني لما فاك سجلك يلاقيه دبتوني دندية. هلا عائشة جماعة مكرة. عائشة جمال جتة. جماعة عائشة جمال مكرة. ما إسلامانو تكو سجلة تسن الففورة سجلة تسني فقاتي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. daawwattoota TV Islaamaa qaceelol manamaa gareen tokkoffaa sarara galtee jirti. Garee tokkoffaa kana keessatti warri qooda fudhatee wal dorgomuu deemu Zabiibaa Zaynuu Riyaad irraa akkasuma Aayishaa Jaamaa Makkarraa. Isaan lamaaniifuu carraa gaarii hawaa. Namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu Zabiibaa Zaynuuti. Aayishaa atis akkasumaan dhageeffadhu siin jenna. Gaafii wal fakkaataa gaafatamtanii garuu namni dura deebisu gaafii tana Zabiibaadha. Gaafii jalqabaa namni dura deebisu Zabiibaa na dhageessaame. أبين ندقة هاي قافين جلقبا أكيجتو جاء أيوة. لمن رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض جاء وانا تبود جرتي تنفوفو ربي قرآن إساء خيستي أكا جاء كدلما أومن وهمه ji'oota 12 akkuma afaan oromootiin fuulbana onkololeessa caamsaa adoolessa hagayya jennee lakkoofne akkuma afaan faranjiitiin jaanuwaarii feebruwaarii maarch eepiriil mee akkana jennee lakkoofnu afaan arabaatiin takkaanuu ji'oonni hijiraa jalqabarraa eegalee ji'oota 12 hijiraa san nu lakkaawe. Keessaafuu isin warri biyya arabaa jirtan ji'oota kanatti gargaaramtanii ji'oota kana akka haffazdanii jirtaniitu beekama. Maaliif ji'oota kanatti gargaaramtan waan ta'eef kanaafuu isinin dhibu inshaallah ji'oota hijiraa 12 maqaa isaanii nu tarreessi. Hello. Obboleettii ta'in sagaleen siin jirtu hello. Okay. Zabiiba. ألو ألو أبيت نقام dhagayaan jirtu waan an dubbachaa jiru moo? نقام ونكو كتا سقالين جسنا Okay, waan an gaammaa dubbade kana tokkollee hin dhageenye. والله نمبر نقين Okay, haye yeroon dhageenye hin dhagayu jee akkaan anillee osoo isin hin dhageenye gaafii isin hin gaafanneef gaafiin jalqabaa akkin jee amma na dhageessaa sirritti. أيوة Okay, gaafiin jalqabaa ji'oota 12 hijiraa nuuf lakkaawii jetti gaafiin jalqabaa ji'oota 12 afaan arabaatiin nuuf lakkaawi. أيوة أنا Hello? نلقات جيوتا كل ألا بجرا فانا رباقيتان Eh. أيوة Obboleettiin ta'e waan qophii taateen fakkaattu bilbilli Alo? siitiis rakkoo qaba. Inshaallah yoo namni biraa bakka bu'ee irra filatama. Inshaallah obboleettii teenyaan bilbila kee wal qixxeeffadhu nu deebisiin jenna. Aayishaa Jaamaa ni dhageessaati. ايوه عندك Ati akkasumatti nu turi inshaallah nama sagaleen isaa sirriitti dhagamu hangasitti finnu tole. ايش Tole akkasumatti nu tureeti.
hello Aisha ni dhageessaa meeti Hin dhaga'e. akkasumatti ture inshaallah jazaakillaahu khairan xiqqoo sagaleetti ol fuudhi yeroo dubbattu gaafii tokkoffaa kana hello Ani dhaga'aa jira. okay akkasumatti nu ture inshaallah nama lammaffaa si dabalu jirra Okay. okay gaafii tokkoffaa kana namni ji'a hijiraa afaan arabaatiin lakkaa'uu hin beekne biyya arabaa itti gaafatamtan inshaallah maaliif biyyi ji'oota kanaan gargaaramti okay ayyee nama lammaffaa amma seene simannaa namni amma sararra seene assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي بقى نجي أنقر تي في إسلام بالبلتة مكان كأنه يسرى بالبلتة مسلمة إبراهيم جامعة كايرو جبت الرأي الأول. هيا مسلمة إبراهيم كايرو هيا مسلمة غافي جل كباتين سيغافة دا كسمت دا غيفة تولي هلو كسيني سغلين سنجرتو هلو مسلمة هلو هوني بات هيا ديفاما بالبلات سار ركسا جرى ديفاما بليين كلمتي أبسان ولين تراي سنين جنة إن شاء الله عائشة نجرتا ميت Hin jira. كسمت توري ألفا دوغا ديفاما جزاكم الله خيرا ما شاء الله إن شاء الله ربي بالبلة ثانية اللي هاتولشو شبكات ركو قبا تنافك كسمتي أبسان وجين ترتن إن شاء الله جزاكم الله خيرا عائشة جامع Eewa. gaafii jalqabaa hanga warri dhufu akka yeroo itti fayyadamnuuf gaafii jalqabaa dhageessee jirtaami Dhaga'e. mee deebisi Yani ji'a tokko irraa hasabamoo haguma danda'e hasab. ji'a takkaffaa irraa haga 12ffaatitti hasabi Jajjabdu maran beeku. hasabi hanga dandeesse rabbi si haa laaffisu Ramadaan irraa hin hasaba. Ramadaan, Shawwaal, Zulqaadaa, Zulhajjaa. wanni achi dura jiru ji'a 12 gaafadhe 12 irraa 4 himteeti Kaannin hin affatu. jiini hijiraa tokkoffaan maaliin eegale jiini hijiraa tokkoffaan maaliin eegala ji'a kamiin eegala Rabi'ul Awwal. okay namni lammaffaa ammallee hin dhufne okay rabi'ul awwal jette Eewa. okay hanga dandeessutti mee ji'a 12 san yaale hanga namni dhufu ati ربيع الأول ربيع الثاني ربيع الثالث hayyee ما أدري والله باقي hayyee jazaakillaahu khairan ulfaadhu ati inshallah namni lammaffaa hanga ammaa sararra hin seenne fakkaatti bilbila waan mudate hin beeyne inshallah obboleettii teenya Aayishaa akkasumatti obsita akkasi obboleeyyan islaamaa warreen TV islaamaa daawwachaa jirtan jiini nuti keessa jirru kun ji'oota rabbiin akkaan sadarkaa itti godhe ji'a khayriin keessatti dalagan akkaan dachaa godhamtee namaa deebituu ji'a akkasumatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa falaa tadlimuu fiihinna anfusakum lubbuu teeysan keessatti hin zallaminaa je'e akkasuma nama miidhuu haa taatu nama arrabsuu haa taatu nama ajjeesuu haa taatu nama saamuu haa taatu qabeenya nama jala nyaachuu haa taatu wantoonni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa diliilee hunda ji'oota kana keessatti akkaan akka irraa fagaannuu fi lubbuu teenyatti akka hisaabaan baane
ربين سبحانه وتعالى قرآن إساء خيستي نودامي جتشو تناف جيني خن جي خيري خيستي ومشتني جي خنا خيري خيستي ها ومشنو إن شاء الله بلين إسلاما ورين هرماتشو بربادن نمبري إيمو لفجرة بالبلي إيمو لفجرة ونمني إيمو رتي بالبلي إيمو ران أركتشوني دندا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إيمو لفجرة إيمو رب بالبلوني دندي سني أكسي جيني خن جي برخا جي خيرين غرغدون إسا خيس جرتو جي أركان إسلامات الرا فريدة المقاسين تقو فريدان قدو تكا أركان إسلاما شانن كيسا وانتي تكا قدون خيستي غجيفمتو جي وانتو تهدو خيستي قدن وبلين كيا فضيلة إسا وانتو تإسا خيس جرن هي مرة وانتنا الأوركا daawwattoota keenya kan ganaa wal dorgomuu deemanii gaafiileen waan hin dubbachuuf sila afaananii nyaatu kana hundatti hidhata qabdi tanaaf wantoota san osoo wal dorgomtootan gaafannee dubbachuurraa if qusachuu jira tanaaf hanga dandeenyetti abbaan quraana qara'uu barbaadu quraana haa heddummeessu namni dhulhijjaa keessa soomanuu barbaadu jiini خورنان كن جيا خنا خيس غيالين كدنن درا كن خيرين غرغدون خيسوان جرتوف جچا اكا جيا خدنن كا جيا خنا خيسا كورنان درا خنا باندندي ها سومنو ابان هندندي نمو يوم عرفه سومنه خيري يوم عرفه سومنو قبدسن ها اركتو بلينكيا حنق دندينيتي أكم رب سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم جي لبو تيسن هن ظلمنا جي وار ربي نتل آمتي جروف جيشا حنق دنديني جي أخنا خيسافو كورنن جلقبا خنا خيسا حرام الراها فقانو نما ميدو الراها فقانو نما همچو الراها فقانو كبين نما سامو الراها فقانو زنا الراها فقانو حمر الراها فقانو wantootuma kaslaana namatti buusanii salaata nama dhorkanirraa haa fagaannu wantoota rabbii kee wajji walitti subuusaa hundarraahuu irraa fagaachuun akkaan barbaachisaadha akka khayrii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ji'a kana keessa khaa'ee ji'a kana keessa khaa'ee arkannuuf jechu jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan islaama jiini kun rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ji'a kudha lama uume ji'oota kana keessa ji'oota muraasa tokko ji'oota akkaan keessatti haraam dalaguun haddii malee nama dabartee namatti hisaabamtu akkaan haraam keessatti dalaguun dachaa taatee namarratti hisaabamtu khayriileen keessa dalaganilleen dachaa taatee namaa katabamtu ji'oota akkasiisan rabbiin keessa uume ji'oota sanirraa jiini amma seennee arra takka jennee eegalle kuni ji'oota san keessaa ji'a tokko ji'a dalagaaleen khayrii irri hedduun isii keessatti walitti qabamtu ji'a salaata qabu ji'a soomana qabu ji'a zakaata kan sadaqaa qabu ji'a akkasumatti hajjiin keessa jirtu waan ta'eef ji'a kana hanga dandeenyetti buhaa irraa haa buufannu jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum akkasi gaawabaleeyyan islaamaa sagantaa wal dorgomii barnoota islaamaati sagantaa muhaadaraati miti insha Allah yoo rabbiin keenya fade guyyaa arraatis guyyaa boruutis sheekan keenya wal duraa duubaan dhufanii sadarkaalee jiini kun qaburraa hanga danda'in gara TV islaamaatiin isinii raabsina ani immoo insha Allah sadarkaalee san keessan deemuu wal dorgomtoonni na duubaan dhufu jiraniif jecha arra bilbilli waan ta'e hin beeyne namatu bilbilutti hin jirre moo namni hedduun sagalee dhaga'utti hin jiru obboleettii teenya Aishaa ammallee sararra jirta? Eeyyen. Okay. Bilbilaatu seenee citu jira ka iimoo san waan inni ta'e hin beeyne tanaaf obboleeyyan keenya nuu obsaa jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum namni numa seenaa ciccitu jira bilbilli iimoo san amma ciccitu jira يا كونكشن ما تركوا قبل جزاكم الله خيرا كسيتنو أوبسايس نينجنا دعوتو تخيناكم بكم تو سجنتان تنخايون إيسي بيفا أوكي هي نمني لما فاون سينة فكاتي هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي إيه نيو سرا بالبلتا مسلمة إبراهيم جامعة كايرو راد ولا نبعثني
اوكي اما سجلت شبكانتي والقطاتي شبكة هي متستهزأ بره وخيسانة باتني. اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك مسلمة غافين جلقبات سقافة جزاك الله خيرا باتي غافين جلقبا كجتو جيوتا كدلمين افان عربات جيوتا هجرة كدلمين افان عربات نولكا ويجت غافين جلقبا أفان رومو يا أفان ربات نينما. ايه جيوتا كدلمين هجرة نولكا أوكي قالوا ترتيب عن اللي يقول لك أو بعد يا أستاذ أميني لا. ati yang gadan desa ti tartibu magalchu yali yo sifini sab inshallah ofit أوكي ذو الحجة aye إن شاء الله لا هي هذا لك أستاذ okay ذو الحجة رمضان aye شعبانة aye رجب aye رجيس أستاذ ninda getefuf إن شاء الله جميع ربنا نافسه okay جزاك الله خيرا بارك الله فيك اسلامينو haye gaafitana dabaladhu ustaaza waan yaadadhe yoo gaafitana qabxii isinii qabuuf yoo tartiibaan ooftan qofa ji'a tokkoffaarraa hanga 12ffaa yoo tartiibaan ooftan qofa isinii qaba kanaafuu kana asumaan bira dabra inshallah waan isinitti jabaatee jiruuf gaafii lammaffaa Aisha Jama gaafii lammaffaatiin si gaafadha ji'oota 12 amma isin gaafadhe kana keessa ji'oonni akkaan sadarkaa qaban ji'oota meeqa lakkoofsuma qofa naa himta amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala ji'oota 12 uume ji'oota muraasa tokko kan lakkoofsaan hanga ta'e tokko irra caalchise ji'oota shahrullahi almuharram kajaani ji'a haraam keessatti dalaguun akkaan badii gurguddoo namarraan geessu ji'oota ulfina qaban sadarkaa qaban ji'oota meeqa ji'oota 12 kana keessa ji'oota 4 ji'oota 4 ayyee muslima جابر أستاذ ji'a 4 ayyee jazakumullah ayyee Aisha muslima dura gaafadha gaafii xumuraa muslima ji'oonni sadarkaa qaban afran amma jette kana wal dura duubaan tarreessi takkaan ji'oota afran kana tarreessi hanga dandeessa inshaallah أنا أستاذ مو إسي muslima أوكي أستاذ نجيسو nin dhagaye ji'oota afran amma jette kana tarreessin jee رجب ayyee رمضان lama شعبان ayyee ذو الحجة ayyee أما كذا سنة okay galatoome ayyee Aisha أيوة لقي رمضان ayyee شوالي ayyee ذو القعدة ذو الحجة okay isin lamaanuu gaafii tanallee sirriitti hin arkanne gaafii duraatillee sirriitti hin arkanne namni baatiilee afran kana tartiibaan irra deebi'ee naa himeetu injifata inshaallah carraa dhumaatiin isinii kanna muslima waan sirreeffachuu barbaaddoo jiraatte ji'oonni ati jette irra hedduun shahrullahi almuharramii miti yoo ji'a san keessaa shahrullahi almuharram kan jedhamu afran tartiibaan lakkaa'uu yoo dandeesse رجب ayyee رجب هذا صدفاتي متى نلقتين gaafuma sadaffaate رجب رجب تصومنا زراعته ayyee صومنا ayyee شعبانة ayyee شوالة شوية شوالة هذه شوالة ayyee ذو الحجة تم خسيوتان
هاي عمل سري متي عايشة Ji'oota afran kana irra deebi'a. ji'oota kana tartiibaan ji'oota afurii ka sadarkaa qabu ji'oota 12 keessaa obboleettii teenya muslimaan ji'oota san tartiibaan tuqu baatullee ji'oota isiin jette san keessaa lama qofa sirriidha. Mi'aatillee irra deebi'i kaati jettu yoo lamaa ol sirrii ta'e siitu injifata. Ramadaana. Zulqa'adaa. Muharram. Zulhajjaa. Ustaas gaafii duraa sirreeffachuu danda'a. أي جزاك الله خيرا بارك الله فيك قافي درا دبرج جرا مسلمة جزاك الله أجمعت تمرة دعوة تي في إسلاما كتشيلو المنامة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ديفا ما حركنا في جتشا ديفا مسنجافتشا والدرغمي جلكبا تنغري درا تناكار مانغدي خانت لالله إن شاء الله وريه رماتشو بربادن بالبلا هنغانا حاساوت إن شاء الله قافين جلكباتن إسان قافتمن جاء كلامين هجرة والدرا دوبان همان جاء إسان لمان سرتهم دندنه هن أركنه جيوتا كلمان كيسا جيونا كان صدركا غرغدو قبن ميك أن جاء جيوتا أفر جاني دي بسنه أكم رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي ننجي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 4 بكجت سنة جيوتا أفوري جيوتا أفرنسن جتي غافين سدفا جيوني أفرنسن جيوتا خمفادا جيتين غافده وبلتي تينا مسلمان رجبا في ذو الحجة قفها سرت تويته رمضان في شعبان التانسته رمضان في شعبان شهر الله المحرم خيسا هنجرو رمضان باتي إفيف متى إسيتي صدركا قدو قبدو مالي باتي صدركا رمضان إسي خيسا جراچوتين والفين قدا قبات مالي شهر الله المحرم أفرنسا كيستي باتي رمضان إن حساب بمتوججو وبليتي تينا عايشة جامع باتي لي أفرن قافت دخيسا قافي سدي سرتي ديبستي وسدي سرتي همتي رجبا أكسما ذو الحجة في ذو القيعدة جتي رمضان التانستي رمضان السري متي بك رمضان سم محرم جيا تقفا سن أصوبو فتي سري تاتي تورتي وبليتي تينا عايشة جامع تكا جنا خنيناف قافي تمرا سنيف قاول درغمي كجيف فمتتنا وبليتي تينا مسلمة إبراهيم قافي تكا سرتي ديبستي وبليتي تينا عايشة جامع مو قافي تكا في جنا سرتي ديبسون انجفتي جرتي إسلامانو والدرغمي تاسستانيف قلتهما إرمانا كيسان أكرمان اتحافو في سنين جنة دعوتو تي في إسلاما كتشلو المنما أنغا أماتي تي غري تكوكوفا خيسوميسين إن شاء الله يرو درا يرو أماتنا تي غري صدفا خيسوميسو جرا إن شاء الله هنغا دندسانتي والدرا دوبان بالبلا سجنتا تنرتي هرمادا قود الرافورة إن شاء الله بفقا في دبي خنان سجنتا تنخيستي وانتوتا هدو أكبرتن أبدي كمنا إن شاء الله يرو هندا سجنتا تنخيستي واني إرا والبرسيس نوان وحال يرو وجي والكبته باتي ذو الحجوان تاتف خيري إسي خيس جرتو akkasumatti hamtuu baatii tana keessa irraa dhorkamuu qabnuu fi sadarkaalee baatiin tun qabdu wantoota dalaguu qabnu hunda walitti himuun akkasuma bifa gaaffii deebisaatiin wal barsiisuun waan nurra jiruuf jecha tanaaf ulfaadha jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum arra bilbillee waan ta'e hin beekne hanga dandeessanitti yaala inshaallah iimoo fi telegiraamaanis yaalii godha abbaan rabbii carraa laaffiseef rabbiin haa laaffisuu fi akkasitti itti fuuftan yoommoo haaluma kanaan itti fuufne inshaallah anilleen sagantaa gara muhaadaraa jijjiireetiin yoo bilbilli keessan kan seenne taate wanni wal dorgomsiisuun hin jiru inshaallah boqonnaa booda daqiiqaa muraasaaf inshaallah bifa muhaadaraatiin goonee bira dabarraa jechuu sa'aatii takkitti teenya guuttachuuf hangasiif immoo isin immoo bilbila irratti hirmaadha jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum isin bilbilutti hin jirtan immoo bilbilaatu isin didee hanga amma wanti adda ba'e hin jiru inshaallah hanga dandeessanitti okay inshaallah dhiifama obboleeyyan keenya bilbilaatu rakkoo qaba tanaaf inshaallah hanga dandeessan yaala akkanumatti haaluma kanaan eegallee bakka hangeenya jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum akkasi rabbiin isinirraa haa jaallatu obboleeyyan keenya إن شاء الله بليين إسلاما بالبلاتو ركو قبا حال خناني مو إن شاء الله نتيس
yaa tolchu jiranii yoo tolee haaluma wal dorgommii itti fufna yoo tolu baate immoo inshaallah boqonnaa baanee waa'uma 10 dhulhijjaa kanarraa hanga dandeenye akka barnoota nuu ta'uuf jecha wantoota kudhan kana keessa raawwachuu qabnu walitti himna tanaafuu inshaallah بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وبلين كينيا أكسوما يرو قباب دوتي تيفين إسلاما صدركا أما خيس جروخان الرا غرف الدورات تي أكتتافتوف تركان في غرقودو فرنة تيفي خانو قدسو فرت هجة ماجرة دي سنين بكا جرتانيتي إفكو بك أبادا أكما دور تيفي خنا أمتا دياسبورا تكانو بيوتا على جراتاني الرا ummata muslima biyya teenya jiruuf gumaacha nuti goonu jennee niyyannee lafaa kaane yeroo gabaabduutti immoo bulchiinsi TV Islaamaa TV kana irratti hojjete akka gara saatalaayitiitiin ummata keenya kan biyya keessa jiru kan baadiyyaa keessa jiru kan internet hin qabne akka TV isaa banatee saatalaayitii irraa nu daawwatuuf TV Islaamaa irratti hojjechaa jira. Ji'a takka lama booda insha Allah sagantaaleen babbareedduun amma internet qofa irratti hafan kun yeroo gabaabduu keessatti ummatoota keenya kan biyya jiran akka gahu ganama galgala irratti hojjetamaa jira. Obboleeyyan Islaamaa kanneen addunyaa tanarra jirtan hundinuu bakka jirtanii TV Islaamaa waan dandeessaniin gargaaraa isiniin jenna. Barakallahu fiikum. Akkasii daawwatoota keenya inshallah bilbila jira bilbila fuunee walitti deebina. warri sararra jirtan assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقنا جيان دفتن شمرن كينيا والدرا دوبان مقاخي سنيفي بكي رابيل بلتن ناهما نعيمة محمد رادرة. نعيمة محمد اوكي رياض الرا وبليتي تنيا تلما فديفا مسر مورو خينيا في تفوفي أنا مكانك يا سعادة. سعادة أين نوتي سرا بالبلتا؟ سعادة ترى saudara Bia Farbatin. Farbatin هيا سرنا دقي سنيمي؟ نعم. اوكي هيا جزاكم الله خيرا إسلامان سرنا دقي سنيمي؟ أيوة. إيه سريت دقا. اوكي إن شاء الله بالبلي تولي ولد ديبينا جزاكم الله خيرا وبلين كينيا خيرتي وجدتنيس ربي جزاها خفلو في إن شاء الله قرأ والدرقمي تينيا اتفوفو تتبرع دعوتو TV إسلاما كتشيلو المنما سجنتان اسم دعوتشا يرتن سجنتا والدرقمي برنوت إسلاماتي سجنتا والدرقمي برنوت إسلاما قري لما فا خيسو ميساجرتي قري لما فا خنا خيسة توري هرماتشوف والدرا دوبان سرر رجلا نائمة محمد رياض الراكس ومساعدة تورا سعود عربية أفر باطن الراهي نمني قافي جلكبا دورا قافتم نائمة محمدي سعاداني سكسمت الأجيفتي إيغا وبليتين تي ديبستي بودا ديبستايتشو نائمة محمد قافين جلكبا أكي جتو أكا لكوفس هجراتي بيان الركيس جرخون بيان ميكافادا جيا ميكافادا برا ميكافا خيس جر أكا عرباتي مو أكا كينيات. أكا عرباتي اللي جنو أكا لكوفس هجراتي أيوة بياتكو هجرة كما تقول إبا فريسي أفرتم جينيو غويا في برنا همته جيا ميكا فاتي جينا ما كيس جرو غويا جيا وغا جيا كولا لما فا اوكي سري داون نايم تكون لا لا ان شاء الله هي سعادة ترى حبيبتي نعم وان غافي ام غافدي كناف ديبسا كنات اللي ودا جيسه حجرة كما تقف إبا فريف أفرتم جاء كل لما فا ذو الحجة قويا تقف هل كان يروم راسمه لقويا لما فجر كبزتو اسم بيرة ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيك سلامين وقالتوما غافي لما فا سعادة ترى تدور غافتما سعادة ترى غافي لما فا أكيدتو أركان إسلام خيسا أوكي أركان إسلام خيسا حجين جئ كم كيسا جيفمتي جاء كم كيس جيف فما أركان إسلام خيسا حجي دا حجي وانقودو تكو حجين جئ كم كيسا جيفمتي جاء ذو الحج جاء كرو كل لما فا كيس جيف فما اوكي قالت همي نعيمة محمد أبيت غافيرنا دبي أن كينيا
أركان إسلام خيسة فريضة الحج تكانو دير كمني حجي جئة كم كيسة جيفم جاء ذو الحجة جئة ذو الحجة أيه نئيما محمد قافي سدفاتي في قافين تمرا أكجتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم صدركان نما حجي قده حجي نساء الراكي بلمتي مالي جي هلو هلو أنا لقى سيسترتي يمي اوكي أنا أستاذ سأقولين كسن نقامو نئيما ندقي سامة إيش اتفوفا اوكي ندقي سامة أيوة هاي قافين سدفاكي يتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما حجي قده حجين الراكي بلمته سوابني يوخين صدركان إني أرغتو مالي جده صدركا جين كابومو إيه صدركان نما حجي قده حجين الراكي بلمته مالي جده رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجرين دلين ساوندي أكمتي أكا نما إلمو هذا ساتي هذا قرا هذا ساتي بيت دلين سرا أكمتي جدن اوكي قالت ومي سعادة ترى ني لقى أيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما حجي أركان إساء قوتتي من حجي جزان إساء جنة عجل جزاني إساء جنة جرن هاي أقسم واني برامو حديثني برا خنمني حجي نراكي بلمتي صدركا إساء هم جرنما حجي حجا مبرور قوده حجي نساء الراكي بلمتي صدركا إساء كان براو مالي عن جنة ما بيك الله أعلم جزاك الله خيرا أيه غافي أفرفاتي تدبرا غافي أفرفا سعادة ترى تندورا غافدا سعادة ترى جئوتا كدلمين هجرة والدورا دوبا نوهي ميمي باتي جئوتا كدلمين هجرة رنا دي بمي غافي جئوتا كدلمين هجرة جئوتا كدلمين هجرة والدورا دوبا جئوتا سنوفلك كاويجتي غافي والدورا دوبا أنت الرئيس عفان ربي فاتي ايه تريس ايه محرم راب الأول ايه راب الثاني جماد الأول جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحج الله أعلم هو يوهن كتليفه ثلاثة جزاك الله خيرا نئيمة أيوة ما عندتن غافيرنا ديجا جئوتا هجرة كد ألمين أفان عربات والدورا دوبا نفلك كاويجة تغافين أفرفة ذو الحجة محرم سفر ربيع الأول ربيع الثاني جنود الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة اوكي تكو واني خيستي دوغونغورا ومتجرا با جيني جلكبا خمي ذوالقيدة دمو محرم ذوالقيدة نيغلا ذو القعدة ذوالقيدة جيتو كفاتي مال جتان ذوالقيدة جيتو كفاتي انجي ترتيبا جتاني مو أنا ذو الحجة راكاسيانغ ذو القعدة تلقاوتن جراول ديبي أنت كفار أن ترتيبا نينجي جي أما كيس جرورا وسونتين جيو مجل كباترا جي تو كفار هنگا كودا لما فانو حساب طيب رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم سفر ربيع الأول ربيع الثاني جنود الأول جنود الثاني رجب اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك اسلامانو هدو غلطوما بارك الله فيكم دعوتو تي في اسلاما كچلو المنما غري لما فاتي غرين خيسو ميسا توري غري ججبدودا كمال ما شاء الله غافين جلقبات نسان الرغافتمن ارغويا ميكا باتين ميكا بري ميكا غافي جتو اكا كالندرا هجراتي غيانا رجرو توكو بجيا كودا لما فا باركوما توكو في دبا فوري في افورتامي جچو
guyyaan arraa zulhijjaa takka zulhijjaan ji'a 12ffaadha barri keessa jiru immoo bara 1440 arkaan islaamaa keessaa hajjiin ji'a kam keessa gaggeeffamti jetti gaafiin lammaffaa isaan lamaanuu ji'a zulhijjaa keessaa akka gaggeeffamtu himanii gaafiin sadaffaa immoo sadarkaan nama hajjii godhee hajjiin irraa qeebalamtee maali jedhe rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafii jettuuf isaan lamaanuu gaafii deebisaa adda addaa kennanii deebisaan lamaanuu sirriidha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nama hajjii godhee hajjiin isaa irraa qeebalamte akka nama amma garaa haadha isaa keessaa be'eetitti deebi'aa jedhee diliirraa qulqullaa'ee jechuun namni hajjiin isaa irraa qeebalamte akkasumatti حديث برا خيست رسول ربي صلى الله عليه وسلم جزان تكانوا صوابني حجي جنة أكته همه وبليتي تيجنا إيمان أكنما أما جراها رخيص دي بي جتسر تركته أكسيت وبليتي تيجنا سعادة ترامو نما جنة جت حجين كلون غافي أفرافا تنين الدباسو في سان غافد جوتا عربين جوتا هجران ولكاوا جت غافيني isaan lamaanuu lakkoofsa irratti jajjaboo turanii obboleettii teenya sa'aadaa turaa ji'oota hunda tartiibaan eegalte garuu muharram jetteeti safar dabarte rabiicul awwal irraa akkasitti lakkooyte ji'a tokkichaa san qofa miis goote obboleettii teenya na'imaa muhammad immoo tartiiba wal keessa laayite ammallee bakka jamaadul uulaa fi jamaadul thaanii jedhusanii junuud jettee hiikaanii jijjiirama akkasitti qabxii tana obboleettii teenya sa'aadaa turaatiif kennina obboleettii sa'aadaa turaa gaafii afuranuu yeroo sirri deebistu na'imaa muhammad gaafii afur irraa sadii sirritti deebiste lammaffaa baatee jirti isin lamaanuu hedduu galatooma jazaakumullahu khayran inshaallah daawwattoota TV islaamaa qaceelloo ilma namaa garee itti aantu simanna garee sadaffaati warri sararra jirtan assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum hello نعم. hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلت يا دقيسني سلامانو. إنت كيني. hello. إنت كيني أستاذ. إيوه أستاذ. أوكي هي ني دقيسني سلامانو سجلت هي. إيه. أوكي أبلا سخيني مكان كين يسرى بالبلتة. حاجي بري تبوك الرسول دربي تبوك حاجي بري اوكي هيا اختي تانية مكان كين يسرى بالبلتة فوزيا بابي يا مكراي فوزيا يودن ديسي حاسا وسيچنا جروسن كيسابي تكانيمو تكو براچ فغادو طيب ان شاء الله استاذ فوزيا يسرى بالبلة جته ايوه نغا يسرى بالبلة جته مكة مكراي استاذ الراك دنگدا وي بالبلو جرتا اكنو ناريفچيس لا حتى تليجرام انا بدلي اوكي قالتهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دعوتو تي في اسلاما كچولل منما غري سدفا رجرا غري سدفا خيسوم سنه ولد ديبنا غري سدفا خيس حاجي بور تبوك راكسون فوزيا ابا بيا مكه راهي اسلامانو بالبلاني والدرادو بان هرماچوف جاني اوكي غافي جلقبا نمنين دورا غافدو فوزيا ابا بياتي فوزيا غافي جلقبا اكي جتو ايوه guyyaalee rabbiin uume keessaa kanneen irra caaloo tahan guyyaalee kamii jetti guyyaa iidaatiif guyyaa jumaati guyyoota rabbiin uume keessaa guyyaan sadarkaa gurguddaa qabu ka dubbatame guyyaa iidaatiif guyyaa jummaati jette guyyaa iidaatiif guyyaa jumaati hayyee okay jazaakillahu khairan haaji burre nan jira hayyee gaafii dhageesse dhagee hayyee deebisa guyyaalee rabbiin addunyaa uume keessaa guyyaan jabaan guyyaa kornan zulhajjaat jaa makas garban harata kenne gandara okay jazakallahu khairan barakallahu fik gaafii lammaffaa haaji burre halkan rabbiin uume keessaa halkan sadarkaa qabu halkanoota kami jetti gaafii lammaffaa كل ليلة القدر عشر جا خرنان رمضان آخر كل ليلة القدر halkan leelatul qadri taayye foozii abbaa biyya
أبيت أستاذ الكربين ومكيسا الكني خيري قبو الكن ليلة القدر تقروا مغافين درا والله فنان تاني أستاذنا درا Gaafiin duraa faalluma kanaati kun halkani kan guyyaa. لا أنا كان سنقافتني أن قيالي ربي ومكيسا جماعتي سمدي أني قافي كيسا نلوبني درا Homaa rakkoon qaba deebisaa kee jijjiiruu barbaaddamu maal amma? deebiin saa jijjiiruun barbaade guyyaaleen rabbiin faarse keessaa guyyaalee asharalee zulhijjaadha. Ammuma nadiisa dhaggeeffadhee keessa immoo. Ayi jazaakillahu khairan barakallahu fi. Ayya Fooziyaa gaafii sadaffaa gaafatamte gaafii sadaffaa akki jettu dalagaalee khayrii tan ji'a amma keessa jirru keessa dalagamturraa waa sadi noomi dalagaa khayrii gurguddoo sadi tan ji'a kana keessa dalagamtu. Ustaaza wallahi sadiin keessanitti fagaatte amma maali? Wallahi hangan danda'u lallabaan jira na dhageessaa amma sirritti? Eewwa. Okay gaafiin sadaffaa akki jettu. Eewwa. Hojiileen gaggaariin ji'a kana keessa godhaman keessaa hojiilee gurguddoo sadi nu himi. Tokkoffaan uduriyyaa qaluudha. Tokko. Lammaffaan hajji hajjuudha. Soomaa ashara zulhijjaa kana soomuudha. Awwalli waa hundaa immoo dura toobaadhaan niyyaa qulqulluudhaan jalqabuudha ustaaz. Galatoomii jazaakillahu khairan baleessa keenya Haaji Burree ni jirta? Hello? 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 Okay. Baleessa keenya dhagayu inshallah garee tana sumarra goolabne inshallah boqonnaa baanee itti deebina. Waa'ee garee kun irra deemtee walii himna dura garee nama keessummeessaa turre garee sadaffaadha. Xumuramtee jirti haareetti irra deebi'u ta'a inshallah nama biraa lama wal boqonnaa booda inshallah wal dura duubaan ol leeyne inshallah. Jazakumullahu khairan obboleessi keenya Haaji Burreen ni bee gaafilee sadeen gaafatame keessaa lamaanuu sirriitti harkatee jira. Obboleettii keenya Fooziyaa Abbaa Biyyaa gaafilee sadeen gaafatamte sadeenuu harkattee jirti. Jazakumullahu khairan. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa jazaakumullaa xiqqoo har'a waqtiin nu dura kutte yeroo boqonnaa ba'uu qabnurraa achi fagaanne inshallah boqonnaa gabaabaa baanetti garee afuraffaa keessummeessina boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii jazaakumullaahu khairan. يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله من جل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تنا قلبيتي يا بورسي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفار سالمي سفارس الدبسي اتي فارفموتنا قبرو تنقمتيسي رحمة خيتي روبي والردين سبتيسي ترسلنا رسولا تنقب سودان نقيسي خنهك خن دبسي جنة الرائف ميسي جنة خين وقيسي أتم يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنو خنديني يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي قليه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوت تي في إسلاما كتشلو المنما سجنتاني سن دعوتا يتن سجنتا أول درقومي برنوت إسلاما تبقنا باني تديبني قريتو سرر رجل قري أفرفا تنخيسم ميسن إن شاء الله قرين أفرفا وري سرر رجل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شمران كي بقنا جان دفتن جل كبرت مكا خيساني في بكر رابيل بلتناهي من يجلا
Sumayyaa fi Kuweetirraa. namni lammaffaa Bilisa Ahmad jedhama Norweerra. Kuweet Bilisha Ahmed Norway. Ayyo jazakallahu khairan baga nagaan dhuftan isin lamaanuu maamiila wal dorgommiiti. Daawwattoota TV Islaamaa qacollee ilma namaa garee afuraffaati. Gareen sararra jirtu garee afuraffaa tana keessatti warri qooda fudhachaa jiru Sumayyaa Arsii Kuweetirraa akkasuma Bilisee Ahmed Awurooppaa Norweey irraa. Namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu Sumayyaa Arsiiti. Sumayyaa gaafiin jalqabaa akki jettu sadarkaan nama guyyaa Arafaa soomanee maalii jetti? Sadarkaan nama guyyaa Arafaa soomanee maal jettani? Dilii amata dabreetii fi dilii amata dhufuu irraa. Okay. Bilisee Ahmed Dilii amata darbeetii fi ka amata dhufuu irra bilisa. Okay, Bilisee gaafiin lammaffaa akki jettu hujjaajni takkaanuu warreen hajjii rabbiin isaa waffaqee makka jiran guyyaa kamii ardii Arafaa dhaabbatan. Guyyaan isaan ardii Arafaa dhaabbatan san guyyaa kamii ji'a kana keessa guyyaa meeqaffaadha takkaanuu guyyaan isaan Guyyaa saglaffaa. guyyaa sagalaffaa Guyyaa Arafaa jechuudha. guyyaa sagalaffaa. Okay, guyyaa kudhanaffaadha moo sagalaffaa? Saglaffaa. Okay. Sumayyaa Arsii Naam Ustaaz. gaafii Guyyaa dhageesse kam Arafaa dhaabbatu? guyyaan ardal Arafaa dhaabbatan guyyaa kamii? Guyyaan Idul Arafaa dhaabbatani kudhanaffaadha. Ciidan jenne ardul Arafaan jeesii galteemi? Gaafii jeesii galee dura? Naam Ustaaz. Okay, guyyaa kudhanaffaati jette? Guyyaa kudhanaffaatee guyyaa sagalii soomna. Guyyaa ardal Arafaa dhaabbatun warri hajjii godhu ardal Arafaa dhaabbatu guyyaa kudhanaffaadha? Guyyaa kudhanaffaatee. Okay, jazakallahu khairan. Sumayyaa gaafii sadaffaati fi gaafiin xumuraa akki jettu rabbiin suuraa tam keessatti guyyoota kurnan zulhijjaa tana faarse guyyoota kurnan zulhijjaa kanan kakate. Suuraan Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota kurnan zulhijjaa keessatti ittiin kakate suuratan. Irra naadii baastaa sana genne. Amma okay, si ibsa wal jalaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyoota kurnan zulhijjaa kanaanii kakatee jira Qur'aana keessatti. Suuraan Qur'aanaa Suuraa kam keessa? Eeywa, suuraa sanis gaafadhe suuraa tam keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala kurnan zulhijjaa kanaan kakate. Suuraa Allahu a'lam yaadatu. Okay, jazakallahu khairan. Galatoomii. Bilise suuraan Qur'aanaa tan Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota kurnan zulhijjaa keessatti ittiin kakate suuratan. والفجر Okay, galatooma jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qacolol manamaa garee afuraffaati. Garee nama keessummeessinee jalaa baane garee afuraffaa gaafin jalqabaa akka jettu sadarkaan nama guyyaa Arafaa soomanee maali jette Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Namni guyyaa Arafaa soomanni guyyaa tokkoo ka soomanan san dilii amata lama namarraa haqaa waggaa dabree fi waggaa dhufu jiru kana jedhan Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra guyyaa san soomanii waffaqamnu haa godhu isin jenna. Achumaanuu guyyaa san soomanuu akka hin daganne jazaakumullahu khairan. Akkasuma isaan lamaanuu sirriitti harkatanii jiran. Gaafiin lammaffaa guyyaan hujjaajni ardul Arafaa dhaabbatan ji'a kana guyyaa meeqaffaati gaafii jettuuf obboleettii teenya Sumayyaa Arsii guyyaa kudhanaffaadha jettee hin arkanne. Guyyaan kudhanaffaa guyyaa ciidaati, guyyaa ciida waliigalaati. Guyyaan hujjaajni ardul Arafaa dhaabbatu immoo guyyaa ciida dura takkaanuu zulhijjaa guyyaa sagaliitii jechuu ardul Arafaa dhaabbatanii raka'aa lama achitti salaatanii khutbaan irratti godhamte akka warra ciida jiruuti warra hajjii godhuu fi guyyaan sanii Bilisee Ahmadiitu sirriitti harkate guyyaa sagalaffaadha jechuun sirriitti deebiste.
gaafii sadaffaa kiyatu rabbiin suuraa tam keessatti guyyoota kurnan zulhijjaa kanaan kakatee gaafii jettuuf obboleettiin Sumayyaa Arsii Allahu a'lam jettee bilisee Ahmad immoo suuratul fajr jechuun sirritti deebistee jirti maashaallah tabaarakallah islamaanu hedduu galatooma Sumayyaa Arsii gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa gaafii takka sirritti harkatte obboleettiin bilisee Ahmad immoo gaafiilee sadeen gaafatamte sadeenuu sirritti deebisuun moo'attee jirti islamaanu baarakallahu fiikum wajazakumullahu khayra jazaa ahsanallahu ilaykum tuuta maayyit akkasuma garee shaniif gaafiin qophooyte garee shanaffaa qopheessine inshaallah nageetti waliin janna inshaallah garee shanaffaatu sararra jira garee shanaffaatii fi garee xumuraati inshaallah dur garee jaha keessummeessu ture sa'aan xiqqoo waan ol dheeratuuf garee shanit deebisne anilleen inshaallah gaafii garee shan qofaatiin qaba jazaakumullahu khayran garee xumuraa keessummeessineeti nagayaan adda baana gareen sararra jirtan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله وبليس خيرنا مكان كأنه يسرى بالبلتا. أحمد كمال سعودي عربية مدينة الري. أحمد كمال طيب. نمني لما فاك يساول بالبلتان سجل كيسان سلامتا دي بيساول دقيساني بكر بالبلتاني في مكان كيسان لك سوانو هما جزاكم الله خيرا. هلو. هلو. نجامة. sagalee nama lammaffaa kun xiqqoo fagoo jirti obboleessa keenya inshaallah nama dhiiraa fakkaata sagaleeni sagalee xiqqoo naa ol fuudhi jazaakallah maqaan kee eenyu obboleessa kiyya eessarraa bilbiltaa Faa'iz Museeti Faa'izoo eessarraa bilbiltaa Saudi Arabia magaalaa tami طيب سجلت يسر دقيسامي أما هاي بك جرت سنة تقص سو أكثر تنا دقيسو واني له سجلين كيف فجو جرجر سومن دقيا تقص سو إن شاء الله تفوفنا إن شاء الله بقى نجي عندفتن داوتو تي في إسلامة كجلول منما جري شنفاتي في جرين تمرة نمني رتير ما تجرو أحمد كمال مدينة را أكسوما فايزو موسى طائف الرأي نمني جافي جلكبا دور جافتمو أحمد كمال مدينة الرأي أحمد جافين جلكبا أكيد جتو عيد نسومنا أوكي عيد نسومنا guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaa keessa ta'a gizee hunda akka kaalandara takkaanuu akka gaafii dhagaa jiru ustaas gaafii dhageenye na dhageessa amma nan dhagaa okay gaafiin jalqabaa akki jettu iidni soomanaa okay iidni soomanaa guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaa keessa ta'a akka hijiraatitti iidni soomanaa kan waggaa barbaade waggaan tuqini waggaa hunda iidni soomana guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaa keessa ta'a iida soomanaa jettanii gaafiin dhageenye gaafiin naan sirroomne waan ta'e hin barre iida soomanaa jettanii sagalee kiyya dhaga'u jirta yoo sagaleen dhageenye sagaleen dhageessuun jaa yoo gaafiin siin gallamoo irran deebi'a gaafiin siin galin immoo sagalee kiyya dhaga'an jirta hin dhagaamne irra naa deebi'ame okay amma na dhageessaa sagalee kiyya sirritti amma dhagaama xiqqoote okay xiqqoo see moo sirritti qulqullinaan natti dhagaamu sagaleen keessan jechita okay bakka jirtu sanirraa xiqqoo sossoota haala kanaan inshaa ni ulfaata xiqqoo gaafii yeroo meeqa irra deddeebi'u ta'a ayyee meera naa deebi'amu okay gaafiin tokkoffaa kiyyatu Ahmad Kamaal ciida soomana guyyaa kam ji'a meeqaffaati ayyaaneeffanna yoo akkamasii galte ciidni soomana kan waggaa hunda dhufu guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaati akka hijiraatitti akka lakkoofsa hijiraatitti guyyaan ciida soomanaa san guyyaa meeqaffaati ji'a kam immoo ji'a 12ffaa guyyaa 10 ji'a Zulhijjaa guyyaa 10 hayyee galatoom jazaakallahu khairan iida nan jee sii galame iida soomanaati kan nan jee sii galte iida soomanaa jettaniimi ji'a 12ffaa guyyaa 10ffaadha okay galatoome hayyee jazaakallahu khairan Faa'izoo naam
iidni soomanaa kan waggaarraa dhufu akka kaalandara islaamaatitti guyyaa kamii ji'a meeqaffaati guyyaan ciida soomanaa ayyaaneffannu isa waggaa hunda guyyaa meeqaffaati ji'a meeqaffaadha? Ji'a 10ffaa guyyaa tokko. Guyyaa tokko ji'a 10ffaa jettee? Sooma ramadaanaati moo arafaadha garuu addaan nun baane? Sooma ramadaanaa. ji'a 10ffaa guyyaa tokko. Guyyaa tokko ta'ee galatoom jazaakallahu khayran. Faa'izoo gaafiin lammaffaa kiyyattu ciidni arafaa gaafuma wal fakkaataati. Ciidni arafaa kan waggaan dhufu guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaa ta'a? Akka kaalandara islaamaatitti kaalandara hijiraa. Ji'a 12ffaa guyyaa 9. Guyyaan ciidaa guyyaa ciida arafaa si gaafadhe guyyaa 9 ji'a 12ffaa jettee? Okay, galatoome. Aye Ahmad Kamal. Naam. Aye ciidni arafaa guyyaa kamii guyyaan inni ta'u jiin inni ta'u sanoo guyyaa meeqaffaadha? Ji'a 12ffaa guyyaa 10ffaadha inni arafaa. Okay. Aye gaafii lamaanuuf garuu waanuma tokko naa himte ati gaafiin duraatis guyyaa 10 ji'a 12ffaa guyyaa iidni arafaatii fi iidni soomanaa guyyuma tokko ta'a jechuudha amma ta'uun akka ati amma himtetti. Gaafiin duraa baay'ee naan sirroofne ta'innumaa nan dubbadde garuu isa kanallee dhaga'eera. Aye gaafiin duraa yoos akkuma amma iida arafaati ka amma deebistee turte gaafiin duraa immoo iida soomanaati iida ramadaanaa yoo jenne ayyee iidii ramadaanaa. Eewa. Iidiin ramadaanaa akka hijiraa akka lakkoofsa hijiraatitti guyyaa meeqaffaa ji'a kamirra tahaa jechuuki? Inni arafaa guyyaa tokkoffaa. Iida arafaati miti jazakallah Ahmad iida arafaati miti amma kaasaa jirru iida arafaati miti iida soomanaati ka amma gaafii duraa ka akka sirreeffatu barbaade dhiifama yeroo dubbatu. Inni sooma inni ramadaanaa ji'a 10ffaa guyyaa tokkoffaadha. Okay, yeah. Galatooma hayyee. Ahmad gaafii xumuraatti gaafadha. Naam. Iidni torbaanii kan ummata muslimaa guyyaa kami? Torbaanitti guyyaa jumaati. Guyyaa jumataa ta'ee Faayizoo? Guyyaa jumaati. Guyyaa jumaata ta'ee islamaanu galatooma jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qacolol manamaa gareen shanaffaatiif gareen xumuraa haala kana wal dorgommii isaanii xumuranii gaafiin isaaniif dhihaatte gaafiin jalqabaa akka jettu ciidni soomana guyyaa meeqaffaa ji'a meeqaffaa keessa ta'a akka hijiraatitti gaafii jettuuf obboleessi keenya Ahmad Kamaal yeroo duraa waa'ee iida arafaa nu himee ture garuu amma sirreeffatee guyyaa tokko ji'a 10ffaa jechuudha nu hime jiini 10ffaa shawwaalli ji'a 10ffaati. Guyyaan tokko immoo shawwaala tokko jechuudha iidni arafaa yeroo hunda akka hijiraatitti kan ta'u shawwaala tokko shawwaalli ji'a 10ffaadha guyyaan immoo guyyaa jalqabaati. Okay, ramadaana 30 xumuree jechuudha 29ttis muramu yoo ramadaani 29tti dhume guyyaan itti aanu shawwaala tokko akkasii jechuudha. Akkasitti hubadha sirritti waan islaamaa kanallee beekuun dirqama dhalootuma ciisaatii fi kan kirismasii fi maal namni qara'u kana qofa haffaznee jirra. Pirezidaantii biyya Ameerikaa tanafatti guyyaa pirezidaantii guyyaa hojjettoota guyyaa barattoota guyyaa haadhaa guyyaa abbaa guyyaa dubartoota hajoo hedduu jira garuu nuti ciiduma keenya guyyaa inni kaalandara islaamaatitti oolu hedduun keenya hin beeknu kanaaf gaafadhe obboleessi keenya Faa'izoon illee sirriitti harkate gaafii jalqabaa guyyaa tokkoffaa ji'a 10ffaa jechuudhaan sirriitti deebisee gaafii lammaffaa immoo ciidni arafaa guyyaa meeqaa ji'a meeqaffaa keessa tahaa guyyaa jettu obboleessi keenya Ahmad guyyaa 10ffaa ji'a 12ffaa jee Faa'izoon immoo guyyaa 9ffaa ji'a 12ffaa jee Ahmad Kamaal sirriidha Faa'iz immoo sirriitti hin harkanne guyyaan 9 ji'a 12ffaa guyyaa hujjajni ardul arafaa dhaabbatu guyyaa nuti immoo warri hajjiin dhaqin yoomu arafaa soomannu okay yoomu arafaadha malee ciida arafaatii miti ciidni arafaa guyyaa 10ffaa ji'a 12ffaa zulhijjaa guyyaa 10ti guyyaan iida
gaafin sadaffaa immoo ciidni islaamaa kan torbaanii kamii jechuuf kan gaafadhe isaan lamaanuu guyyaa jummaa jechuudhaan sirriitti deebisanii Ahmad Kamal gaafii sadeenuu sirriitti argachuun yeroo injifatu obboleessa keenya Faayizoon tattaaffii guddoo godhuudhaan gaafii lama sirriitti argatee gaafii takka dhabee jira islamaanuu galatooma isiniin jedha daawwattoota TV Islaamaa qaceloo ilma namaa kanneen sagantaa tana jalqabarraa eegaltanii hanga xumuraatti hordofaa turtan hundi galatooma isiniin jecha insha Allah torbaan dhufu osoo soomana sabtiin geenye waa walitti deebinuuf jecha waa'ee iidaatii fi sunnaalee iidaa akkasumas soomana yoomul arafaa guyyaa san bal'inaan irraa haasoyna garuu abbaan rabbi laafiseef guyyaa arraa kanarraa eegalee hanga guyyaa boru iida jedhanitti soomanuu ni danda'a kanaaf soomanatti haa jabaannu zikritti haa jabaannu salaatatti haa jabaannu dalagaa khayriitti haa jabaannu hamtuurraa if haa dhorkinu jechuun dhaamsa xumuraa isinii dabarsa وأنه لقيفتنيف وأنه داوتنيف وأنه هردفا ترتنيف قالتوما هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي من أخلي أقولي تقريبا جعلنا خولي كمنوه والجبني بودنا خلد البهري ربي يتوجالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقى إذا رحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تقريبا جعلنا خولي الكمنوه والجبني بودنا خلد البهري كان يا خيري نقجيه الجوع كان نراقدتو قد قمجو كان ربي سداتو خيزي زادوك ربي التمني نريد أوحدا خان الرائف وفرنتبني يا ربي من أخلي أقولي تقريبك جعلنا خولي الكمنوه والجبني بودنا خلد البهري